nagaan jireenya. Eeyyee, nagaatu jireenya. Jireenya hin quufamu. Akkuma aadaa fi duudhaa biyya keessa jiraatutti namuu akka wal arguun waan kamuu dursee nagaa wal gaafata. Maatii waatiin xiqqaa guddaan alaa fi manni sa'aaf namni nagaa jedhee xiqqaa hanga guddaatti mana hanga alaatti dursee nagaa wal odeeffata. Ilma namaaf hangam akka nagaan barbaachisu kana faatu ragaadha. Nagaan jireenya jechuun keenya kunis waa malee miti. Qe'ee duraan nagaan beekamu har'a nagaa dharra'e, lubbuu boora'uu nagaatiin jiruun faallaa itti ta'e. Walumaa galattuu waan nagaa dhabuun qe'ee duraan nagaa irratti raawwate qophii kanaan isin biraan geenya. Hanga xumuraatti nu faana bu'aa. Uummanni Itoophiyaa uummata nagaa jaalatu. Kanaaf ragaan aadaa fi duudhaawwan araaraa garagaraa uummanni kun ittiin beekamu kaasuun fakkeenya ga'aadha. Uummata nagaa jaalatu biyya aadaa fi duudhaa nagaa qabduun beekamtu Itoophiyaa iddoo baay'eetti har'a nagaan boora'uudhaan namaa fi qabeenyarra miidhaan ga'aa jira. Itoophiyaa keessaayyuu naannoo Oromiyaatti iddoowwan nageenyi boora'uun miidhaman keessaa muraasa qaaman geenyee miidhaa arginee fi dhageenye waan qindeessine qophii kanaan tartiibaan irraa ilaalla. Naannoo Oromiyaatti godinaaleen rakkoo nageenyaaf saaxilamoo ta'an hedduudha. Sagantaa kanaan godinaalee 3, godina Wallagga Bahaa, godina Shawaa Lixaa, godina Shawaa Kaabaatti waan rakkoon boora'uu nageenyaa jiruu fi jireenya namaarraan ga'e hanga danda'ameen bira geenyee ilaaluuf yaalle. Godinaalee kanneen keessatti rakkoo nageenyaa wal qabatee gaaga'umsa mudachaa turee fi jirus hawaasa irraa yaadni qindaa'eera. Gaafa nagaan dhibu lafuma bal'oo tanaatu namatti dhiphata. Hawaasummaatu rakkoo keessa gala. Waliin ooluun wajjiin makaranii nyaachuun gaddaa fi gammachuu qooddachuunis hawwii ta'a. Nageenyi yoo boora'u miidhaan ga'us gama maraani. Qophii kanaan immoo iddoowwan nageenyi boora'etti hawaasummaa, dinagdee fi barnoota irratti gama sadan kanaan miidhaan ga'e maal akka fakkaatu ilaaluuf yaalla. Godina Wallagga Bahaa. Wallagga Bahaatti hawaasni rakkoo dhabamuu nageenyaan jiruuf jireenyi isaanii gaaga'ame hedduu. Sababaa dhabamuu nagaatiin maatiin hedduu diigamaniiru. Harki haadholii kaleessa gombisaa keessaa hammaaree daakkachuu barees gargaarsa barbaacha akka hiixatu ta'eera. Dhabamuun nageenyaa akkuma lubbuu galaafataa jiru qabeenya salphaa hin taanetu barbadaa'aas jira. Kan xaaranii bara jireenya isaanii horatan akka abjuu halkan tokkoon duraa daaraa botoroo ta'aa jira. Obbo Taaddalaa Bayyanaa jiraataa godina Wallagga Bahaati. Warra boora'uu nageenyaatiin hubaman keessaayi. Obbo Taaddalaan duraan ofirraa hafanii ormaafuu ta'u turani. Har'a hoo maal keessa jiru? Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu magaalaa Haroo Duwwaa tokko keessa jiraachaan ture. Amma garuu sababa nageenyaadhaan dhufeen addanaa Naqqamte Duwwaa 4 jiraachaan jira. Sababa nageenyaadhaan qabeenya gurguddaan dhabe. Maatii koo keessaallee nama baay'eetu du'aan wareegamee jira. Horii gaafa horii 42 ol anna jalaa badee anna jalaa fudhatame. Akkasuma oolonni gaagurri ammayyaa manni jireenyaa baadiyyaarraaf magaalaarraa na jalaa gubatee barbadaa'ee qisaasa'ee jira. Naannoo magaalaa Haroo Duwwaa tokkorraa mana ammayyaa tilmaama qarshii miliyoona 3.5 baasu na jalaa badeera. Naannoo qonnaa kootii qonnaa fruit and vegetable irrigeeshiniidhaan mootummaarraa kireeffadheen lafa hojjechaa ture. Qabeenyi sanarra jiru guutuuf guutummaatti barbadaa'eera. Magaazinni luukii 75 ijaaramee jiru achirraa barbadaa'ee jira. Muuziin ammayyaa fiiliisaa yookaan biqiltuusaa
guutummaatti hektaara 3 na jalaa badeera. Akkasuma lafa qonnaa abbaa koorraa abbaan koo dhaalamaa godhee lafa naa laatee hektaara 6 irraa buna ammayyaa ogeessa qonnaatiin deeggarameen kaniin hojjedhe hektaara 6 olii waggaa 2 guutuusaa namoota hin beekamne na jalaa funaanamee na jalaa badee jira. Baran ammoo kan odeeffannoo argadhutti namni naannoo isaan argachuu hin danda'u gubateera jedhamaa jira. Buqqaanee naannoo kanarraa mana kireeffannee jirra. Maatii mana qullaatti qabannee seentanii utuu ilaaltanii nu gadduu dandeessu. Yoo Waaqni sii gadde malee namni sii gadde waa sii godhu hin qabu. Waan irra taa'amu, waan irra ciifamu, waan jiraatu hin jirudha. Akkuma sagalee Waaqayyoo qabeenyi Iyyoob gaaf tokkotti bade jedhu kan keenya qabeenyi keenya maayikiroo sekendii tokko keessatti nuusaa qulqullaa jechuudha. Namni inni du'e isa kaan amma kun abbaan koo qaroo ijaan qabanii waggaa 90 kun oddaan na bira jiru. Ofii ko baqadhee ergan bahee booda bayyaannadheen namatti ergeetan giddatti baasisee giddarraa immoo akka isaan as dhufan taasisee jechuudha. Namoonni baay'ee immoo qabeenya duuba deebanii horachuu hin dandeenye dhabaniiru. Bara 2014 akkuma tasaa akkuma bakka waaqarraa gadi bu'u waan namni hin yaadinitu ibiddi tokko namaa qabate jechuudha. Qabeenyi naannoo isaan irratti barbadaa'e kan Oromiyaa waggaa tokko jiraachisuu danda'utti bade. Miidhaan qabeenyi koo baduudhaan anarra ga'e ijoollee daa'imman lamaan amma ni qabu argita. Wayyaa isaanii mana barumsaa kaffaltii isaanii hiriyoota kootti na gargaaraa ture amma ammatti. Hiriyyaan na barsiise jechuudha. Namni beelli maal ta'e walii isaan beenne boqqolloo kuntaala 1,000 ol galchuu midhaan nyaataa kuntaala 30, 40, 50 gashuu nuugii akkas gashuu nyaata filatee nyaatu har'a dhangaan argamuusaadha jechuun dhangaa matee midhaan ta'uusaadha nu ilaallu malee filachuun hin jiru jechuudha. Sanaan wal qabatee amma yeroo itti gwaddeenyaa illee si nufu silkii sirraa kaasuu rakkisaadha. Waaqayyo sin callise. Walumaa gala rakkoo guddaadha. Jecha kootiin ibsamuu hin danda'u. Amma namni Waaqayyotti dhuskaatiin waan tokko himatu Waaqatti himate waan ta'eef Waaqaan dhiifama gaafata. Qaama akkas nu godheessa diinadha jedhamullee walii isaa wallaalle dhiifama gaafachuuf. Dhiifama gaafannee qabeenya keenyatti deebine ijoollee keenya guddifachuu dandeenya yoo ta'e. Egaa obbo Taaddalaan nama kaleessa akkamiitu har'a akkam keessa akka jiru yoo dhageenyu kan akkasaa namni qaamaa fayyaa dalagatee qananiin jiraachuuf humnaa fi hamilees qabu. Daldalaan iyyoo nagaa ofii fi maatii ofiis boonsee jiraachisaa ture. Qotee bulaan qotee ofirra darbee biyya quubsaa ture. Kan yoona iddoowwan nageenyi boora'e hedduutti sakaalamee abdii dhabe. Jiruun isaa fi maatii isaas akkuma obbo Taaddalaa kana akka duraa dhabe qe'een haala kaa'ugaa. Taateen suukaneessaan godinuma kana Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaatti raawwatameen immoo haleellaa mana amantaa Wangeelaa Makaana Yesuus irratti raawwateedha. Haleellaa kanaan lubbuu waaqeffattootaa fi abboota amantaatu bakka tokkotti galaafatame. Onkololeessaa gaafa 26 iddoo kanatti waaqeffannaa turre keessatti waan tokkoyyuu hin turre. Hamma waaqeffachaa turretti nagaama turre. Onkololeessaa gaafa 27 ganama yeroo nuti sagantaa eegallu iddoo kanarratti manatu nuyi cufannee jirru mana karaa lachuu nutti cabsuudhaani akkuma kana rasaasaan illee bakkee dhaabatanii rasaasaan mana kana kutanii nama bukkee taa'u tokko iddoo sanatti ajjeesanii. Achi booddee mana kana cabsanii ol galanii inni kaan gajaraan inni kaan saanjaadhaan olii gadha'utti ka'ee akkuma kana wangeelaawii iddoo aarsaarra jirullee
utuunni dhaabbatee qaddasaa jiru gajaraan dha'uudhaan iddoo sanatti gaa'onii irratti ciruudhaan nama kana daraaranii iddoo kanarratti nama kana gaggalaafataniiru. Haa ta'u malee yennaa sana keessatti ani utuuman iddoo kana jiru golga iddoo jedhamu sana keessatti lafa dha'een sibiila maqaan isaa Dajinoo jedhamu narratti lafaan dha'uudhaaf ergasii booddee namoonni immoo dhufanii narra eegalanii na yaabanii utuma kana ta'ee jiru namoonni gaafa iddoo kanaa bahu namoonni inni kaan dhumeera, inni kaan xarapheessaa jala ciciisaa, inni kaan iddii mana kana keessaa mancaasee balleesseera. Namni jalqabaa rasaasaan rukutamee du'u kun akka kanatti utuu teenye jirruuti. Namni kun gaafuma jalqaba xiyyitii gadhiisan sibiila sana kutee keessa darbee dhufeetii iddooma kanatti rukute. Namni kun olii gadis socho'uu hin dandeenye akkuma nama jilgeenfatee kadhachaa jirutti iddoo sanatti hafe. Namoonni kun yeroo mana cabsanii ol galanii inni kun du'ee jira bira darbanii barsiisaa Kaasahuun Xilahun barsiisaadhas bulchiisaa waldaatis maatii inni qabu maatii ijoollee durbaa nama 4 akkuma kanallee obboleessi Geetachoo Abarraa maatiinsaa ijoollee 2 ijoollee xixinnoo lamadha. Akkuma kana Wangeelaawii Dassaalany Warqinaa maatiinsaa ijoollee nama 4dha. Adimaasuu Tasfaayee maatiinsaa nama 7dha. Misgaanuu Araruu namni jedhamu abbaa ijoollee tokkooti. Himbaalee Biriidaa namni jedhamu akkuma kana abbaa ijoollee 2ti. Abdii Fiqiruu akkuma kana jireenyaa Imaanee namni jedhamu. Abiraam Kamisoo namni jedhamu kun nama nuti boriif abdannu barataa kan jiru nama abdii boriiti jennee nama nuti abdachaa jirrutu akka kana ta'e. Hanga kanallee walitti koroomti jiran namoonni kaleessaa mataadha jennee jirrullee waldaa keessaa namoonni hedduun karaa biraarraa dhufanii nu tajaajilaa jiru malee addana keessaa namoota borii namoota geggeessaa jiran dhabne. Har'as ta'ee boris ta'ee nuti iddoo kana keessatti kan jirru kan kadhachaallee jiru nagaa barbaanna. Gara fuulduraattis nuyi nageenya nama kamii wajjin iyyuu wal dhabnee jiraachuu hin barbaannu. Bakka nageenyi boora'e hedduutti manneen barnootaas cufamaniiru. Sababii kanaan barattoonni hedduus barnoota adda kutuuf dirqamaniiru. Barataa Guutaa Tarrafaa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsootti barataa mana barnootaa sadarkaa 2ffaa Hooseeti. Aanaa isaaniitti nagaa boora'eef manni barnootaa isaa duraa cufamee amma maatii isaarraas adda ba'ee caayaa keessatti isaa fi kanneen akka isaa carraan akkanaa mudate har'a haala akkanaan barachuutti jiran. Barnoota koo baay'een jaaladha. Sadarkaa 2ffaa koo mana barumsaa magaalaa Hoosee jedhamuttan barnoota koo bara 2013 kutaa 9ffaa eegalee. Haa ta'u malee bara 2013 keessa walitti bu'iinsa rakkoo nageenyatiin uumameen achitti kutaa 9ffaa koo ergan xumuree bara 2014 kutaa 10 hiriyoota koo walii wajjin mana barumsaa Hoosee sadarkaa 2ffaatti barnoota koo eegaleen ture. Haalli nuyi achitti keessa turre rakkisaa yoo ta'e illee amma danda'amaa ta'e amma walakkaa waggaa tokko yookaan immoo seemisteera tokkotti hiriyootaa fi barattoota keenya wajjin barsiisota keenya wajjin wal danda'uudhaan rakkoo jiru keessa walii wajjin dabarsineerra. Erga bara 2014 walakkaa waggaa tokko kana seemisteera qorumsa seemisteeraa eega fudhannee baanee booda manni barumsaa keenya sababii rakkoo nageenyatiin nu jalaa barbadaa'e. Barnoota keenya adda kunnee baay'een isaanii gara maatitti kaan isaanii immoo gara biyya biraa deemanii hojjetachuutti goranii. Barsiisonni keenya illee sababii rakkoo nageenyatiin magaalicha keessa jiraachuu waan hin danda'amneef hojii barnootaa isaanii dhiisanii gara magaalaa iddootti nageenya isaanii eeggachuu danda'anitti baqatanii jiru. Haaluma kana keessa turre yeroo ammaa bara 2015 kana keessa barattoonni keenya mana barumsaa Hoosee keessatti manni barumsaa adda ta'e baay'ee miidhagaa ta'ee fi faasiliitii hundumaa kan guuttate kompiitara garaagaraa laayibirarii akkasumallee kitaaba gahaa barattoota gahuu danda'u akkasuma immoo addaraashatti barattoonni illee walii wajjin ta'anii itti barsiisan waltajjii geggeessuu danda'u waan hundaan kan guuttatte mana barumsaa baay'ee mijataa ture. Haa ta'u malee egaa manichi barbadaa'ee booda barattoonni keenya
toora barattoota 4,000 olii manni barumsaa suni keessumsiisuu danda'a. Kutaan manni barumsaa kolleejjii magaalaa Qarree Go'aa Baalataa'u kan jedhamu deeggarsa nuu godhee achi keessatti dunkaana 2 godhannee barattoota keenya wajjin ulaagaan otoo nuun guutamin teessoo caccabaa teessoo hin jirree fi dhagaa fi urufarra teenyee akkasuma immoo kitaaballee otoo hin qabaatiin laayibirarii itti dubbisnullee otoo hin qabaatiin kutaa illee otoo hin qabaatiin akkaataa kanaan barattoonni keenya 4,000 ta'an keessaa toorri barattoota 500 kan hin caalle wajjin asitti dunkaana keessatti barachaatii jirra. Barsiisota keenya wajjin akkaataan nuyi itti bara kana keessa barnoota keenya fudhachaatii jirru akkaataa rakkisaa fi baay'ee nama dhibuudha. Kun immoo barattoota keenya irratti miidhaas balaa gurguddaa nurraan geessisaa jira. Tokkoffaa barattoonni keenya baadiyyaa fagoorraa gammoojjii fagoorraa waan dhufaniif karaatti rakkoo garagaraatiif saaxilamaarraa asitti illee rakkoo garagaraatiif saaxilamaa waan jiraniif iddoon nu itti barannu illee dunkaana keessa waan ta'eef ganama yeroo dhufne baay'ee qorraa keessumaa immoo yeroo ammaa waqtii ammaa kana keessa bokkaan baay'ee roobaa waan jiruuf rakkoon qorraa nu qunnamee akkasuma immoo dunkaana keenya irratti bokkaan gad coccobuudhaan achirratti garbi haroon irra ciisee barattoonni keenya qorraaf saaxilamaatii. Yeroo aduun itti ba'e immoo akka qorqoorrootti gadi afuuruudhaan ijji barataa baay'ee bo'aatii akka jiru barsiisonni keenya illee peredii isaan achi keessatti dabarsuu danda'an amma dadhabanitti jiraachatti akka jiran waliin wajjin akkaataa kana keessa jirra. Waan nagaa dhabuun isaan goote qophii kanaan akka carraa barataa guutuu tarrafaa bira geenyee akka fakkeenyatti haa kaafnuyyuu malee barattoonni boru bakka guddaa ga'uudhaaf akeekkatanii nageenyi boora'uun kun abdii isaanii miidhe akkuma isaa yookiin immoo kanaa olittuu kanneen hubaman hangan qabu. Barsiisonni dhaloota qaruudhaaf ramadamanii hojiirra turan har'a iddoowwan nageenya akka malee ta'e hedduutti kaayyoon dhaloota qaruuf yaadan harkatti qabamee jiruu isaaniitiifuu akka malee kan jiraataa jiranis manni haala kaa'u. Gama biraatiinis dhabamuu nagaatiin duudhaan waliin jireenyaa gaariin ture sun akka dhaba. Kan du'e awwaalachuun rakkiseet kan jirus jiraachuun dhiba. Dur hin jirreen uumameet jiruun hawaasaa gaaga'ama. Aadde Abarraash Jabeessaa jiraattuu godina Shawaa Lixaati. Nageenyi qe'ee isaanii boora'uun waan isaan goote. Waaqayyoo kan akkasii sinaa baasu dhalatu nama awwaala malee dhala ofii deebi'anii awwaaluun qaaniidhas leeyyoodhas. Ni rakkoo nageenyaa kana keessatti daa'imni koo durbee Daraartuu Tasfaayee kan jedhamtu na jalaa miidhamtee jirti. Sababa isheen miidhamte irraa kan ka'e sa'aatii sanatti ani of hin beeku jechuudha. Akkamitti akka hospitaala kana na fidan hin beeku. Ani of wallaaleen naannoo 7 booda kana na obbare. Hospitaala kana na fidanii asitti kininii kan sammuu na ajajanii hanga har'aatti kininii nyaachaa jiraachaa jira. Koos qabeenya koos dhabeen keessaa ba'ee har'a ijoollee jaamaa 5 qabadheen tan karaattataa jira magaala keessatti diinachii dhufee kunoo mana meeqattan galee namni maatii faana naman jaalatu maatii ana malee maatii 5tu jira daa'imni ani barsiisaa jiru jechuudha. 2 kutaa 10 baratu 2 kutaa 5 baratu tokko reefti baalii baratti ishiin iyyuu dhukkubsattuudha dhalootuma ishiirraa kaaste kanatu narra ga'e waan namarra hin geenyetu qeeqoo nagachisiisee. Sababa rakkoo nageenyaatiin biyyan itti dhaladhe keessatti qaana'ee dhala koos dhabee ofii koos jiraachuu dhabee akkaataa kanaatiin asii fachi deemee wantuu namaa keessattan tan karaattataa jira. Ani dhala koo baay'een jaaladha. Itti dadhabeen itti miidhameen guddisee Daraartuu homaa gochuu hin danda'u. Waan hin jedhus hin qabu waan hin jedhus hin qabu waan hin himus hin qabu. Hanga har'aatti nufi qoricha fudhachaa. Ijoollee ishee hafte immoo lubbuu ishee achi butaa laatamee 2 yoon bulee wayyaadheen rakkoo hamaa rakkoo gadhee keessatti galeetan jira. Daa'ima koo har'aa nyaachisee bushuudhaaf iyyuu ofii koo iyyuu akkamitti akka hin jiraadhuufi daa'imni koo akkamitti akka ba'anii galan waaqa duwwaatu beeka kan koo waan hin jedhus hin qabu waan hin himus hin qabu. Waa'ee Daraartuu waaqayyo haa dubbatu kan ishii waan hin himu hin qabu waan hin jedhus hin qabu. Waa'ee mucaa koo nan dhabee mucaa koo guddifadhee barsiisadhee na xoortii na gargaarti kanan jedhe ofii kooyyuu goodaa walakkaatti nafe kun akkaataa kanaatiin nan jira jireenyi koo akka kanadha.
jireenya akka kanaa keessan jiraachaa jira yaa obboloota koo. Homaa gochuu hin dandeenye, homaa sofiin godhu, homaa sofii waan hin godhu sin qabu. Biyyan itti dhaladhe gadhiisee qeen keessatti horee jiraadhu gadhiisee waan hundumaa isaa gateen akkaataa kanaatiin godoo lamaa keessatti kan kadhattataa jira. Jireenyi koo jireenya kadhaa taateetti. Nagaa dhabuun miidhaa hanga ammaatti dhagaa jirru kanneeniinuu yoo xiinxalame gatiin nagaa hanga inni ga'u hubanna. Hammeenya akka dhagaa jirruu kana hambisuuf fayyaa ta'ee namni hin hawwine hin jiru. Barbaachisummaa nagaa kanaaf malaa mariinis murteessaadha. Ilmi namaa hunduu nagaa argamsiisuudhaaf nagaatti amanee hojjechuun murteessaa ta'uun ifa galaadha. Marii paanaalii nageenya waaraatiif qooda namuu qabaachuu qaburratti taa'ameenis dhaamsi abbootaa fi haayyolee, hayyootaa fi aanga'ootaan irratti mari'atame akkas faadhaan hammatani. Namni nagaan bobbee nagaan galuu dadhabe. Uummanni tokko akka uummataatti yoo nagaan boyee nagaan galuu dadhabe maal fida, maaltu dhufa jennee olaallu bifa waliigalaatiin jiruu fi jireenya isaatu itti jijjiirama. Lafa kaleessatti dhalatee guddatee gadhiiseetiin naannoo xiqqoo irra fooyyee qabutti siquu danda'a jechuudha. Yeroo san dinagdee hawaasummaadhaanis barnootaanis jiruu fi jireenyi isaa guutuutti ni jeeqama jechuu dandeenya. Deebinee akka biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaadhaatti maaltu nu qunname jennee olaallu akka Oromiyaadhaatti waan bal'aadha. Keessattuu biiroon keenya dhimma hawaasummaa irratti hojjeta. Jiraattoota daandii irraa kaasuun gaafatama biiroo keenyaati jechuudha. Kanarratti teenyee gamaagamnee maaltu kan nutti fide jennee magaalota baay'ee qabnu qormaata bal'aa irra gaggeessine. Kun ammoo nageenyi dhabamuudha. Yeroo ammaa kanatti haalli nageenya naannoo keenyaa keessa jiru baay'ee rakkoodha. Egaa amma waan kana jedhu hawaasummaa keessatti egaa nageenya wal qabatee manneen barnootaa keenya yeroo ammaa kan cufameeru kana 589ti. Barattoota kana 96,750ti kan barumsa isaaniitti irraa harca'an. Manneen barnoota walakkaan isaa mancaa'ee akkasumatti jiru jechuudha kan ol deema. Egaa amma maalinni manni barumsaa cufamuu qofaa miti. Mooraaliin barataa daa'imman umurii 4 hanga 6 daa'imni xixiqqoo mana ooltu mana barumsaati. Jajjabaanis yeroo barri bara kompitiishiniiti. Barnoota keessatti sa'aatii daqiiqaa 40 daqiiqaa 35 peereediin waytiin barnootaa tokko gatii guddaa qaba maallaqaan tilmaamamee bakka hin bu'amu. Biyyi guddinaan duubatti jirtu dinagdee ishii fuulduratti deemsuu yoo barbaaddu inni guddaan investimantiidha. Babal'ina investimentii barbaachisa. Kan biyya keessaa ta'u kan biyya alaa dhufan. Yeroo nageenyi hin jirre namni qabeenya qabu baasee investi gochuu turuutii iddoo biraa keewwachuudha deema. Biyya biraatti erga capital flight isa jedhu sanatu dhalata. Inni biyya alaatii dhufee asittan investi godhee yaadu biyya isaatti deebifata. Kan dhufu karoorfate achi tura. Kun immoo jiruu dinagdee duubatti tafaa hin guddanne keessatti dhabamiinsa investimentii dhabamiinsa hojii uuma. Waan hundumaa kan dursu nageenyadha. Sana keessatti aarsaan uummata keenyaa sirriitti nutti dhagahamee dhimmi nageenyaatiif dursa kennuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Keessumaan maaliif sababiin uummatii aarsaa kaffalaa jiruuf kan jedhu gaaffii ta'e deebisaatti kennama jechuudha. Eenyuun biraayyuu qaamni ta'e tokko fedhii qabaachuu danda'a. Fedhii siyaasaa qabaachuu danda'a. Fedhii kan biraa jiraachuu danda'a. Fedhiin dinagdee illee jiraachuu danda'a. Sochii siyaasaa keessa tokkummaa keenya yoo jabeessine akka uummataatti garaagarummaa yaadaa namni kamiyyuu yaada tokko hin qabu. Akkuma fuuleen adda adda ta'e yaadi keenya gargari. Kanaaf garaagarummaa yaadaa akkuma qabaannutti qabaannee garuu dhimmoota waloo keenya irratti tokkummaadhaan socho'uun dirqama jechuudha. Biyya nageenyi hin jirre namni bobba'ee hin galu. Amma gaa namni nagaa lallabe biitti nagaa lallabde naguma argatti.
biitti waraana lallabde waraanuma argatti. Kun ifa jira beekamaadha. Waraanni amma jiru kunis kanaa wajjiniin wal qabatee kan jiru danda'udha. Kun immoo amma namni mana keessaa yoo ba'e manni sun hin gubata. Karuma ta'eenu waraana jidduutti kan jiru manni gubachuu danda'a, barbadaa'uu danda'a. Achi keessa maaltu bada? Aadaa isaatu bada, seenatu bada, ulfaatu bada, kallachaa caachuutu bada. Gaafa Oromoon kallachaaf caachuu dhabee miidhaa waaqaa, miidhaa guddaatu ga'a biyyarra. Wanni sun immoo balaa guddaa uuma. Nageenyi uumamu. Namni hin rakkata. Aadaa isaarraa bade, qe'ee isaarraa bade, goojjoo isaarraa bade akka duritti bulutti buluu hin danda'u. Qe'ee ormaa kadhatee bula. Hadha Oromiyaa keessatti barumsi dhaabachuu jechuun na gaddisiisa. Na quuqaan dhuura koo guba. Manni barumsaa ijoolleen keenya baratteedhaa fi baraadha kan ifatti baane. Ijoolleen keenya barumsa dhiisnaan rakkoodha. Uummanni Oromoo aadaa yeroo gaddaaf gammachuu wal biratti argamuu qaba. Gammachuusaa gadda isaa waliin hirmaata. Waggoota kana keessatti rakkoo hawaasummaa isa mudateen garuu abbaan dhalasaa haati abbaa isaa du'e awwaallachuu yeroo itti dadhabe gaddaaf gammachuu irratti yeroo wal bira dhaabbachuu dadhabeetu isa mudate jechuudha. Waan inni kanaan dura hin barre aadaan hin barreetu hawaasummaan hin qabnetu isa mudate jechuudha. Sababa rakkoo nageenyaatiin abdii hin qabu namni. Karooran karoorsu waggaa dhufu banan jaaran jedhu. Waggaa dhufu maastersii baradhaa maalan baradhan jedhu. Nan qota nan daldalaan jedhu. Maaliif karoorsa nagaan hin jiru. Wal shakkiin Oromoo keessa dur hin jirre har'a dhalate. Namni waa walitti naasa'u, walitti hin dubbatu. Sodaa hamaa keessatti kufee jira jechuudha. Kanaaf hawaasummaan Oromoo, safuun Oromoo diigamee jira jechuudha. Karaa biraa dinagdeen Oromoo laafee jira. Daldalli hafaa jira. Maaliif saamichatu jira. Qaama isaa mun beektu. Social distractioniin obboleenyi lama wal ajjeeseera, gosti wal ajjeeseera. Warri qawwee qabannee walitti gargalchinee wannoo jennu waraana osoo dhaabne gosti boru walitti deebi'a, balballi walitti deebi'a. San irratti illee fuulduratti hojii akkasiisu ni hafa. Namni har'aa borii wal lolu, namni har'aa borii ollaa keessanii wal iyyisiisu kabaja qaba, kabaja hin qabu. Ulfina hin qabu nama keessatti. Dubbateen dhageessifatu. Kanaaf nagaan kabaja. Nageenyi boora'uu isaatiin rakkoo gahaa jiru akkamitti hubanna? Fallis maali? Rakkoo kana yoo amma hiikoo ittiin goone egereen keenya maal ta'uuf jiraata laata? Egereen keenya baay'ee balaatti adeema. Waan tokko namni dhaggeeffatan hubachuu qabu. Waraanni matumti isaa lubbuu namaa balleessaa mana gubaa waan illee hojjetaa miti. Isa qofaa miti kan ilaalamuu qabu. Bakka waraanni jirutti hin qotattu, hin horsiifattu, hin oomishtu kuni maal fida? Jeejee fida, hiyyuma fida. Waraanni jeejee fi hiyyuma fida. Jeejee fi hiyyumni waraanni mataan isaa dhibeedha. Dabalataan immoo jeejee fi hiyyuma fida. Hiyyumni fi jeejeen immoo xinnaa guddaa jaarsa dhiira dubartiin jedhu hunduma fida. Yoo nageenyi jiraate abbootiin amantaa uummanni amantaa hordofu amantaa ofii geggeeffatuu danda'a. Yoo nageenyi jiraate daldala adeemsifatuu danda'a. Yoo nageenyi jiraate ka qotatu ka bocatu nagayaan bahee bobba'ee gammachuun guddatee ijoolleen gammachuun bobbaatee galtee jiru. Yoo nageenyi hin jiraatin ilmi yaaddoo keessa jira, haati yaaddoo keessa jiraatti, abbaan yaaddoo keessa jiraata. Yaaddoon kuni dhibee mataa isaatu dhibee namatti fida. Inni har'a miilli isaa cabe, inni har'a madaa'e, inni har'a du'e isa booddeedhaati fira baay'ee qaba, aantee baay'ee qaba, sanyii isaatii qaba. Kanaafi rakkinni nama tokkorraa ka'e rakkina community ta'a, community sanarra darbee iyyuu immoo rakkina hawaasa bal'aa ta'ee kan saba tokkoyyuu hamma ta'utti deemuu danda'a. Dogorgorri yoo oolee bule seera ta'aa jedhani. Kanaafuu walitti bu'insi amma biyya keenya keessa naannoo keenya keessa jiran kun yoo ture rakkoo guddaa uummata keenya irratti biyya keenya irratti hin fida jechaadha. Ammallee rakkoo meeqatu jira? Nageenyi hin jiru,
Garuu namni nagaa qabu malee bobba'eetoo nagaan galu nagaan bobba'ee nagaan hojjechaatii olee nagaan galuu hin qabu jechaadha. Yoo namni bobba'ee hojjechaatii qoteen bulaanis qotachaatii tan oolu naggaadeenillee daldalaatii tan oolu hundumtuu waan ofii hojjeteetoo nagaan jiraachuu tan danda'u nageenyi jiraate jechaadha. Walii galuu baanne wal fixuu wanyaachuudha. Wanyaachuu sana immoo rabbi nurraa haa qabu, rabbi nurraa haa ittisu. Dhibbeen kun akkuma dheerateen rakkoon inni fidus baay'achaa furmaata fiduufis daandiin dhiphachaa deemuu danda'a. Kanaaf haga danda'amu yeroo gabaabaa keessatti furmaatatti gochuu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Yoo dheerate rakkoo dinagdee fiduu danda'a, hawaasaa walumaa gala jeequu danda'a. Wanni kun akka nageenyaan furamu hundumtiyyuu kanaaf hojjechuutu irra jira. Hundumtuu wanni kun nagaadhaan akka furamuuf amma danda'ame dhiibbaa gochuutu irra jira dheetan amnaa jecha. Dhaamsi koo yeroo hundaa maayini seetee rakkoon biyya kanaa siyaasadha. Karaa sanyii isaa dhufuu, karaa dinagdee isaa dhufuu, karaa barbaade fidi. Karaa amantees, karaa maalis, karaa baay'ee dhufaa jiraatu jechuudha. Karaa fe'oo dhufee rakkoon biyya kanaa olaantummaan rakkoo siyaasaati. Hiikoon rakkoo biyya kanaas olaantummaadhaan maajik foormulaan kan jiru siyaasa keenya sirreessu. Kanaaf egaa garee tokko miti, garee lama miti hunduu qophaa'utu irra jira. Kanaaf gumaachuu danda'utu irra jira hunduu. Safuun cabee jira, duudhaan cabee jira, wal dhageettiin badaa jira, dhugaan dhabamaa jira. Uummanni kun immoo dhugaa malee jiraachuu hin danda'u waan ta'eef namuu gara qalbii isaatti deebi'ee dhibdee kana furuun barbaachisaadha yaada jedhuun qaba. Kanaaf immoo miira ofii to'atanii fedhii uummataa giddu galeessa godhatanii dhugummaadhaan furuun barbaachisaadha waan ta'eef qaamni hunduu kana keessatti gahee qaba jechaadha. Misoomni eessaaf eessa misoomuu danda'a ture biyyi. Garuu misoomuu hin danda'u maaliif jennaan karaa deemtu iyyuu hin qabdu. Ofiifuu haadha deessu tokko hospitaala geessitee akka isheen deessu gochuuf rakkootu jira. Tokkoffaa qabeenyi hin jiru, ambulaansiin hin jiru, daandiin hin jiru. Daandiin hin jiru taanaan nagaan hin jiru. Rakkoon walitti bu'iinsaa kun jireenya uummata Oromoo kallattii adda addaatiin jeeqee argama. Gama hawaasummaatiin, gama jireenya hawaasummaatiin, gama dinagdeetiin, gama fayyaatiin, gama barnootaatiin kallattii adda addaatiin jireenya uummata Oromoo jeeqee jira jechuudha. Oromoodhaaf odoo qabsoofnu wanni Oromoo balaadhaaf akka saaxilu nu godhe gatteenyee mari'achuu dhabuu keenya. Aangoo warri qabachuu hedus aangoon kun uummata irratti qabatama. Aangoo irra warri turu hedus aangoon kun uummata irratti uummanni gaafa jiru aangoo irra turan. Achi jalatti jiruun uummataa hubate. Achi jalatti dhaloonni hubate. Achi jalatti aadaan safuun cabee namoonni yoo huuqqatee bade. Wanni silaa abjoonnu aangoo abjoonnu maal abjoonnu hiikoon qabu jechuudha. Kanaaf gatta'anii mari'achuu hodhu kenniidhaan gatta'anii dubbii fixachuu kanatti furmaata kenna jedhee nama naan. Akka amma deemaa jirutti egeree biyyachiitiif baay'ee yaachisaadha. Tokkoffaa biyyi hiyyeessa silumayyuu. Lolli immoo barbadeessaadha. Ikoonomiin gaduma deemaa jira. Akkasuun hanqifamu gochuutu barbaachisaadha. Karaan hanqisuu balaa akkasiitti geessu immoo kan tarkaanfiin duraa lola deemaa jiru furmaata nagaa argamsiisuudha kan jedhu. Waldiddaan kun bifa kanaan yoo ture fakkeenyaaf bakka konfliktiin jijjirutti bakka walitti bu'iinsi fi wal waraansi jirutti waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 ture namni daa'imni tokko manarra waggaa 10 anarra waggaa 15 yoo waggaa 5 mana barumsatii ala konfliktii kana keessa ture waggaa 20 irraa namni nagaa isa godhuun iyyuu rakkoodha. Kun immoo uummata bal'aa keessatti yoo bifa sanaan ture yoo namni waggaa 5 waggaa 6
sirriitti sirnaan qotatee buluu dadhabe yoo sirriitti nagadee oolee buluu galuu dadhabe jiruun jechuun carraan uummata sanaa fuuldureen isaa akka malee bada. Rakkoo boora'uu nagaatiin biyya kanaatti ga'aa jiruutu hangana jechuuf otoo hin taane keessaa hanga kana bira geenyee irraa dubbanne malee boora'uu nagaatiin iddoowwanii fi miidhaan kana daranii akka jirus kun akeektuu guddaadha. Waanuma hanga ammaattuu qophiidhuma kanarraa hubachaa jirruun waa'een nagaa buusuu kan qaama yookiin garee tokkoo qofa akka hin taane ifa galaadha. Hundatu nagaa keessaa qooda qaba. Ammumarraas qoodni koofii keessan maali jechuu qabna. Eeyyee nagaan jireenya. Qophii keenyas asumarratti goolabna.